sagaleen hin jiru sharmaarkee nagaan jiru. Fadha hedduu takka galatooma wallahi maal jee akkaan dubbadhu hin beeku waan isinaan jettan godhuudhaaf if duuba hin deebi'u hanga xumuraatti isinii waliin hin jira ani abbaa nasiyaatiif ilma dhiiraati rakkoo isaanii hunda tan fuula duraatiif illee dhimma nasiyaa birallee kutee tan birallee yoo jiraatte isaanii waliin akkaaniin jiru isin gamanumaan akkanaa hubattanii barbaada. Maaliif jennaan abbaan nasiyaa abbaa kiyya waan ta'eef jecha jechuudha. Tanaaf ani isinii waliin jira hanga maayyitti dhimmuma fedhe irrattu isinii wajjin hin jira. Kana biraas kutee kan biraallee yoo naa jechan an godhuudhaaf qophiidha. Maaliif ani keessa waan hin ta'eef. Okay, jara keenya gaa sharmaarkee dhageessanii waadanii seena jedhe waadanii seena waan jedheef kanaafuu mee diinaa walatti warri daa'ii deeyti roobaa tokkoon isin dhaabee as deebi'aati. Abshir ayyee deero fayyaa. Ustaaz Ibsaa kiyya gaa dubbii jala deemaa siifi Ashirii fi Ustaaz Hamzaanis. bareedu sheeshee Haashirii fi ustaazni nusinaa isin hundi obboleessa kiyya Abdalleellee dalagaan itti geessee jirte hedduu galatooma dhiifama jidduu babbahaa turre obboleettii teenya hangaatuunis kun ol deebite dhimma keessaniif hawaasni akka wal jalaa fixnuuf hangaatuu teenya asirratti wanni dubbatamee atillee kabajaateetiitu tuqamee jechuudha ture yoo irra deebi'ellee dhiifama godhuun dhabdanii hangaatu ati dhiifama obboleessa keenya si gaafate irraa qeebaltee. Duraan duratti maal inni beektani ani uumaa ittiin dubbanne laayivii guyyaa san jechuudha shaarmaarkee san durallee walirraa hin qabnu sigalee miti dhimmuma micoo kanarratti ani laayivii seenee taa'ee silaayee har'aan tanaa caaluun jiraate akkamitti aartistii Oromoo tokko sagalee uummata keenyaaf ta'u dhabne kophaa kiyyeen taa'ee jechuun jira. Canaaqseen uummanni irraa du'aa jiranii namni guyyaa sana irra jiraatan yoo jiraatan ni dhagaan du'aa jiranii dhiyoon ta'an irra keessa micooni akkana Somaaliin ajjeestee gumaa ishee hin baafanne hin jee har'allee dammoo Oromoon du'aa jirti akkamii aartistii Oromoo kagabbee nu dubbatu uummata keenyaaf akkamii dhabne maaltu kana hundaan nu qofan jee gastiin atti ergatee shaarmaarkee akkanaa kana isan beeku jalaa hin qabee gastii eelaa qabnaan ati usii badaa hojiitu mana eegale. Hangaatu teenya xiqqoo siin qabadda waan amma ati nuu himu jirtu kana namni harkin tokkollee nu hin jiru waan taate kana sababnummaan har'a inni akka dhiifama si gaafatu godhameefu wanti kun hawaasa keessa gabbuuteeti shamarran kana kabajaa isaaniitii tuqamee nama hundaafuu ifa wanni har'a haareetti irra deebinee tana godhe jennu hin jiru sharmaarkeefillee loluu akka hin taane gaggabaabsinee amma dhimma keetirrallee dhimma duniyaatirrallee dhimmi guddaan atilleen irra falmuu turte obboleettii teenya ta dhiini isii bade saniif akkasuma akkasii miti. Har'a yoo obboleettii teenya dhiini isii bee hangaatuun illee ni fayyiti. Duniyaan illee ni fayyiti nuti illee ni fayyina. Nuti sii hubanne miidhama kee. Amma dhiifamuma inni siin jeesan ni qeebaltamuun qeebaltuudha. Okay? Dhiifama yoo afaan keessa qabu. Wanti durallee wanni irratti wal lolchiise dhimma dhiigaatii fi dhimma lubbuuti. Malee wanni biraa takkaan wanti walirraa qabnu hin jiru. Digalee garuu kan isaaf dhiifama godhu waan isinirra walii galtan hin beeku shaarmaarkeen sigalee miti akka aadaa Oromootti namni tokko gizee waa balleessee gizee Oromoon gumaa isin godhu sigalee miti walumaa gala kaa'achuu barbaade gabbahee uummata sanii warra isaanii jechuudha duraan dursa isin dhiifama isin gabaadhaan kan dhiifama isaaf godhu. Ummata Oromoo tuqee waan ta'eef waa'ee dhiiga lubbuu obboleettii dhiiga ilmaan Oromootiin qoosee waan ta'eef ani yoo isinirraa qeebaltan isinirraa hin qeebal. Awwaan uummanni mura malee an dhimma kiyyatti yoo arrabsaa oole ganna deebisaa oole dantaa kiyyaa miti jechuudha. Garuu uummanni isaa obboleeyyan kiyya isaan hundinuu Hamzaa Khalifa hundi wal keessa jirtan sun hunda isiniin kabajaan isinirra suudhallee yoo isin dhiifama isaa gootan uummanni Oromoo isaa dhiifama godhe anniin dhiisaaf dhimma kiyya irratti waa waliin nu fide hin qabnu jechuun barbaada. Akkas kana barbaada.
Galatoomii. Isa garuu Masha Allah, manguddoon irraa dubbatte hawaasa miraa hawaasaatis to'atte galatoomii hangaatu seenyaa akka ati gammaddutti siif obboleettiitillee safuu isaan cabse laalachuu qaba. Sharmaakeen ilaaleessina. Atilleen manguddoo obboleen kee gurguddaa abbaa kee hiriyaa ta'e isaan kana manguddoo kabajjee waan isin jirtan waan hawaasni hiyyuu jechuun keetiif hedduu galatoomii eebba fudhadhu. Akkasumatti naa obsimniitu fudhadhu. Obboleen kiyyaa Ustaaz Hamzaa fi Abdallee waan idaattan idaadhaa asirratti karaa ijoolleen teenya waan rikweesti godhatte sunirratti ilaaltanii achi deemtan. Shamarran keenya waan ni qaban waan shamarran keenya kana laaleessu qaban uleen dhawamu qabdi waan nidhaan eenyu Sharmaakee uffata waan isaan safuu cabsee isaan fafeessee jecha uffata itti kaayee gammachisee ijoollee teenya araarsuu qaba akkuma reefu jetti lafattis akkuma feetanitti tuyyee jisanitti araarsuu qaba karaa kaanitti nu dabarsa hanga duniyaan dhuftu obboleetti yaanuu teessu hangaatuun. Abdallee fudhadhu waan za'aan sirriitti siyaraa waan taate jecha fudhadhu. Galatoomii ishee hangaatu atis galatoom beektii ijoo deebi'uudhaafi silaayis hangaatuu fi obboleessa Sharmaarkeenis biyya waliin jiran waan ta'eef Sharmaarkeen badiisaa waan fudhateef obboleeyyan keenya gartee miilaan dhaqee isaan akka dhaarfatu Sharmaarkeetu beekaa jechuu fayya. Sigalee Sharmaarkeen amma waan guddaan dhees gubbaarra jiruuf hawaasa bal'aa Oromoodhaa dhiifama gaafachuudha koo obboleettiin ta'e jettetti sigalee takkasanii hojii immoo itti kennamte Sharmaarkeen hojii san godhuudhaaf waasii yaamachuu qaba. Maaliif nama san itti gaafatama waan ta'eef. Antanaan ja'a namni biraa yaaduu qabaatanitti ol deebi'aa manguddoo. Bareeddu. Khaliifoo. Galatoomi Ustaaz Hamzaa fi Khaliifoo. Duratti gaa namni waanuma takka waliin dubbataa jirra. Rabbi haqan waa dubbisu. Miira keessa gallee dhiini obboleettii keenyaatii fi miidhaan obboleeyyan keenya shamaraatii fi haliiraati illee miira keessa nu galchee waa hedduu dubbataa turre. Duratti rabbiin gartee warra haqa dubbatu rabbi nu haa godhu. Dhiifamni nama dhugaan nama quubsaa dhugaa agarre. Sharmaarkeen dhugumaan dhiifama gaafachuuf akka dhufe agarree jirra. Dhiifamni isaa immoo silaa akka aadaa teenya aadaa Oromootti namni tokko guwaa yakkee nama tokko bakka buufateeti akka aadaa heera Oromootti namni lama sadii manguddoon gama isaatii gama kaanii dhuftee walitti dubbattee akkasii yakka muranii sayilan itti lakkaawwan akka aadaa teenyaaf sayilan itti lakkaawwaniiti. Ogguu namichi san yakka fudhate sayilan mana isaatti galanii akkasitti irraa qalanii akkasitti namicha san fayyisanii jechuun namaa wajjin gosaa wajjin walitti deebisan. Amma Sharmaarkeen dubbiin gaa dubbii onlaayinaa taate waanumarra keenya san goonaan amma ani wani na fayyise dhugaa rabbi amma boodaan ilma ziyaadii ilma abbaa nasihaatii rakkoo dhuftuuf rakkoo tanallee wajjiniin qooddadhaa eegajee ija hunda ijji Oromoo arra Sharmaarkee wanni isin jechuu barbaadu ijji Oromoo sirratti deebitee jirti. Ijji Oromoo sirratti deebitee jirti. Akkuma gaafa ati rakkoo keessa seentetti waan qabnuun yaada qabnuun sirraa duubatti hin deebiin sana ani faana beeyta. Akkas sirraa duubatti hin deebinetti har'allee borullee sirraa duubatti hin deebinu yoo miidhamtellee asirra dhaabbatu numa qabda. Numaas si booda jira. Ijji Oromoodhaa guutuu sirratti deebitee jirti. Ispeeshaalii waa'een gartee Dirree Dhawaa keessaa saahibban keetillee warra gartee Dirree Dhawaa san keessaa xiqqaa shoora geetii qabdan Sharmaarkeen haa ol deebiine dhaggeeffadhu. Akkana dhaggeeffattuun barbaada keessaa ol gara dubbiin abbaa horii jaanii. Dubbiin abbaa horii jaanii. Si dhaga'uutti hin jira akka ajaa'ibaatti. Akkasitti namni hundi dubbii tanarraa namni hundi baratee dhimmi nama keenya Dirree Dhawaa bulchuu jiruutis dhimma kophaatti ni jaalanna rabbi isaa umrii isaa dheereessu okkumaan jetti ni jaalanna. Garuu nagee magaalaa saniitiif isumaa waan kana dubbachuuf isumaa kabajuudha waan taateef waan kana birrattanii irraa duuban deebina ijji Oromoo sirratti deebitee jirti. Ijji Oromoo isinirratti deebitee jirti. Akka ijji Oromoo jalaatti baatan akka Oromootti dhimfattan isiniif beeka. Namni tokko akka aadaa Oromootti akka heera Oromootti akka heera keenyaatti
Namni tokko guwaa balleesse waan isarraa waan inni balleesse san fixa. Gosa tajidduu teessee dubbatu tana odoo hin taane isa mataa isaa ka balleesseetu akka dubbiin irratti dhumtu beeka. Nuti suma dubbanna malee haa fixuu beekusi. Akka itti fixullee kan itti yaaduu qabusi. Ija teenya jalaa fi aaruu teenya jalaa rabbisee haa hambisu. Hedduu sitti aarree nama jaalatanitti aaranii aara keenya jalaa rabbisee haa hambisu. Akka itti fixuusi beeka dubbii ammanumaan irraa bu'uu barbaadan. Khalifa, Ustaaz Hamzaa waan dubbatuun nutti ustee reefu si qabanne gaachumaan akka callistuufi miti. Galatoomii waan karaarra waliin sirreessinu yoo qabaanne jalqaba irratti osoo Ustaaz Hamzatti hin dabarsine hangaatuu teenya duniyaa nuu naquu ni dandeessaa si wal bira jirtanii bilbiltee akka dubbiin amma takka jala ajjeefamte ta duniyaatis yoo wanti isitti haftee jiraatte isiin illee firraa dubbattee ta isii tanaas akkuma isii kanatti waan isii bakka itti goone dubbii guddoo nu hafte ta nasiyaatitti akka dabarruuf nuu fiduu ni dandeessaa duniyaa hangaatu si bira jira wal bira jirtani. Duniyaa tana bilbila ishee hin qabaareen. Ayyee. Wanti hin qabdu dinaa ol hin qabdu. Bilbila sii hin qabu. Bilbila sii wanta qaba. Saajoon tokko jira jira. Saajoo yaami sumaan jechaa turre. Meeshaa harmaa kennuu isa qotisaa fila. Itti bilbilamee monitorkii buusi dhiroo. Naayilii abdi qopheeni jirtiin saa. Naayilii dunii san mala godhu. Irradda walii fiti jeen ishiin ni beekte. Yaamu jiranii jeen anu ijoollee na yaamtu. Nama irra bilbilu jira hangaatu akka adda qulqulleef. Naayilii abdi qophee. Naayilii jira. Naayilii abdi qophee jira jirti. Jaalle Mikaayilis jira. Jarana hedduu jira miti. Nambara sii duraanumaan qaba gaa wajjima ture ammaan qabu maleedha. Meedhaa irra dhaadhu. Hedduun irra turtee silaa ol. Laale ustaada laale akkuma balee teenya tana oli malee tanaa gadi miti. Shamarra keenya haa galatoomne kabaja qaban jaalala qabanii waan nuti murruuf nurra kun qoofti jeetiin abdii qaba. Asuma keessaa manguddoo gizee dubbii murreef booda yoo hagasee haa nu dhuftu baga dubbatte haga nu dhuftu tana haasawaa yoo isiin hin dhufin waan murreef obboleettii teenyaa wajjin waan isiin qabdu haqa isiin qabduu fi haasawaa wajjin illee murtii isiin muramte mangudduma tokko kannanee isaatti geessa ni fudhatti dhibba fudhatti. Garuu yoo dhufte gammachuu bareedduudha. Bareeddu lakkee ishee wanti ammaati jette bareeddu anillee karasumaan oofuu fadhe hatiin qobboleessa keenya abdalleen qaamaanillee wal beekanii isaa walitti dhiyaatanii Ustaaz Hamzaan akkasumatti namni wal beekaa isaan lamaan irraa abdallee istaatu Ustaaz Hamzaa istaatu namni tokko dhimma isii yoo bakka hin jirretti illee gaa obboleessi bakka bu'ee namaa fudhatee waan kana sii murteessine waan kana sii fudhanne miidhama keetii sii dubbanne jaaniini akkasitti fixuun illee numa danda'amti. Abbaa roobaa ijarraa nu hambisaa gaa. Lakki dubbadda. Ani beekta sharmaarkee fi duniyaallee nama isaan kana lafarrattis beeku. Duniyaa telefoona sii garuu qabu. Dunii matanaa mana siillee kana geesse sharmaarkee fi Iskandarii. Abshir amma Ustaaz Hamzaa murtii firaa fuudhaa carraan keessan asirratti. Shee takka sakandii takka qofa waan jaan amma keessaan na barreessan waa'ee duniyaati irratti duniyaan aruuza irra jirti dhihoo tana heerumte. Abbaan manaa bakka fagoo ture har'a dhufee waan seenuu mijjooytuuf natti hin fakkaattu jaaniiti ammuma keessaan barreessanii isaanuma isin hubachiisuu fi Ustaaz Hamzaa banadhuuti namnummaan tokko obboleessi keenya abdalleen dhimma duniyaa haa fudhatu bakka isin hin jirretti Ustaaz Hamzaa itti deemate. Galatoomaa jira keenya. Silaa